afaan qabadhu Mataa illee irraa isirraa loshaan si caalee kennaani miti kan ilma wajjin rakkisa si bira deemu. Kajabduu taate maaf qabdee irraan fuudhirra Dubaayin keessa jirta maaf akka kan irraan barbaadatiin. Haadha faatee. Annan ta'an na tunna ajaa'ib dibar kilmaa takkatti dubbachuu hin dandeessu as keessatti. Kajabduu taate hanga saffaree si bira deemu maaliif irraa wannan jedhin akka tabiraa sirratti fidatu. Jabduu ka taate amma sitti argitee nan wannoo taate afaan kan kee qabadhu taa'e. Qaraa arraba keessan kanatu iyyuu gama sin ceesisiisa. Humna hin qabdani arrabni keessan ammoo dheeraadha. Losha ete losha mati tuffattu kana miti isuma biyyaa fiddee bar Dubaay geessitee Dubaay keessatti si dhiisee mallaqa kan keetiin tabiraa sirra fidde. Kanaaf kuusii taa'e. Hidhii kee gaddeebisi. Akka nama jiruun godhatiin. Dubbatiin Maluu keessanoo yaada jiru sin gaafannaa dhugaa jirtu sin gaafannaa aarii keessaa miira keessa waan jirtu lafa keettanatillee obboleettiitii akka arrabsitu waan tareen galaanni taree jedhan bishaan taree waraabanii ka dhufu waraabanii jedhan waan tareef kasirra yoo dhuftee loltu taate dubbii balleeffatte yoo dhugaa jirtu ka dubbattee lafa keetu taate ummata kanaafotti dhugaan kan kee baate kanaaf waan jirtu isin lachuu hin gaafanna warri asirratti gara arraba dhedheerachuu deemtan of qusadhaa jechuu barbaadeeti. Akkasi obboleessa kiyya assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Aminaan tuni haadha manaateetti moo haadha manaateetti miti? Haadha manaati. guutuu gaafadha. Maqaa guutuu isaa gaafadha abbaa qorsoomaa. Isumaayyuu. Nama maqaa isaa guutuutti dhiisa. Maqaa isaa guutuutti dhiisa rakkoota kan qabu. Haadha manaati jedhee kalaasitti buufa. Ni karraa qabda morraan qabdu. Irraa qaba. Isin tuni siif ulfoofteerti moo ulfoofne daa'ima isin tun? Hin beekon. Haadha manaatii kataate akkami wallaalta? Jalqaba. Akkuma amma jettan kana biyyarraa ka'een dhufe. Biyyarraallee ka'ee yoo dhufu akka amma isin jettanii yookaan maqaa balleessaaf isin jettee wanna jettu kana osoo hin taane namni akka kamittuu namni kamiyyuu hojjetee xaareeti. Mallaqa akka isin jette san fuutees na fiduu miti. Akka biyya kanaan dhufuu barbaadu samoona dhufu san itti hime. Hin dhufa dirqamaan jedheeni. Kanaaf jalqaba achii ka'ee dhufe amma dubbiin. Gaafa biyyaa ka'u mana koontiraataa jira hoggaa 5 mana koontiraataa taa'ee jette. Mana koontiraataa jira jette. Jennaani akkasuma deebi'ee anillee hin dhufe booleetti natti hin dhufne akkamitti dhuftee na fuudhuu dhabdee erga haadha manaatii yaa taatee jedheen. Jennaani ani mana koontiraataa jira bahee hin danda'u naan jette. Dhugaa dubbadhu kookeetti dhugama dubbadhu. Ilma guddataa jiru ilame akka aariin si dhaga obboleessa kiyya akka aariin si gooteef dubbiin jallisin. Dhugama dubbataa. Dhaga dhugaa dubbatanii bakka dhiite bulanii jedha Oromoon. Dhugaan ilma waaqaati. Ilma namaati. Na dhaga ka obboleessa kiyya dhaga obboleessa kiyya. Mee dhaga Mandela illee. Dubbii baay'een dhooganii dura narraa. Tartiiba gadi dhiisin ka tartiiba gadi dhiisin tartiiba dhugaa jirtu kan. Haa himatu abbaa qorsoomaa dhiisaa rakkoon qabu. Karaa himate illee himate jidduu jara lamaanii kan jiru rabbii fi ragaa summaa barbaadanii isin ammoo jechuudha laala haa himatu inni isaa himatu isin isaa himattu. Sinigalee anjari lachuun haa qixa gin ammoo dubartii miidhamtu arguu hin fedhuan. Haa ta'uti isinillee haa himatu isinillee haa himattu. Isin ammoo dubbii keessatti barbaada keessatti dubbii barbaada. Osoo qixa taate jalqaba ana waamtee akkana dubbatta malee ana duuba waan biraan dubbattu qixaa miti. Wanta akkan dubbannee baran ammallee. Qixaa miti ammallee yoo ta'e. Dura jalqabaan waamtee maaltu ta'e jettee na gaafattee akkana ati isin dhaltee ilmoo waliin jirtuufi dhageeffadhu kookeetii fi yalaal daangaa daarii walitti hin qotannu asirra wal beenna. Bannaataachuna jedhan dubbatina. Aan laali isin dhaltee ilmoo waliin rakkataa jirtuuf biyya ambaatitti ati wantallaan fiigaa jirtu tokko miti. Rabbiin birattillee nama birattillee.
isiin deettuu dhiinni irraa harca'aa jiru siif galee obboleetti tante osoo namni akkana godhee obboleettiin tante waan barbaadde osoo lafa kanarraa balleessiteeti obboleetti tanteetiif aarsaa kanfalta siif galee aarsaa obboleetti teetii kanfaltu san obboleetti namaati kanfaltu obboleettiin tante maraattuu duriyyee bunnaa beetii keessa bultu osoo taateeti isii dhiinni irraa gadi harca'u tana tan namni gatee biraa deeme tana osoo argiteeti uffata amma qabdu kana baafattee karaa gubbaa fiidda siif galee gatii kana ta'eefi an osoo waan barbaade siin jedhe iyyuu narra laaluun qabdu maaliif asii boottee na himachuutti jirti dhagaa'utti jirta jala kana turte an ammoo sin argine amma akka tasaa laaqobsa mucayyoon biroo ol baatee kennite saniin seef godhee wasaappiidhaan si dubbisee nagalas as gara jira nagalchennaan si galche malee hin argine jechuudhaan wannummaan keetuyyuu eenyu akka jedhu isiin mucayyoo biraatituyyuu nutti hime jechuu gatii kana ta'eefi intalli tuni haadha manaa ta'eeti nikaa halaalaa irraa qabda haa isiin si fidduu haatu fi dhuftuu bitaanis ta'ii mirgaanis ta'ii dhufte dubaahiin dhukkubsattee ciisaa turte jedhani si yaaltee mallaqa si baaftee dhibee san keessaa si baaftee si galee mallaqa ofii si baaftee erga dhufte isiin waraqaa jireenyaatuu biyya saniyyuu hin qabdu waraqaa ofiituun sirreeffanne waraqaa kan kee sirreessite erga isii waraqaa sirreessite waa hunda karaa hora sii qabsiifte tabiraatan odoo isiin dhuftee waggaa takkaatuyyuu waggaa takka kana keessatti tabiraa xalabuu maaltu fide ta'amma waliin jirtu tana kaatan irraa xalabdee jedhan isii tana xalabuu maaltu fide tuunuu waliinuu hin ciifne taanuu waliinuu hin quufne taanuu waliinuu hin jiraanne maaltu fide isii ilmoo deettuu tana gatoo isii ulfaan jirtu gatuu maaltu gahe wanni sadarkaa san si geesse maali narraa fuudhaa eeganiiti tantee halaalaa taate airpoortii si fuudhuu haa baattu narraa fuudhaa dubbii fixannee bar Amma dubbii haa fixatu lubbuu. akkas ta'e dubbiin mana talabaa jiraa naan jette ani waa'ee onnaa irraa kaase mana riippoortii yoo na fuute na fuudhuu baatte rakkoon qabu. Kazaan mana talabaa jiraa naan jette yoo as dhufu diqqaatu waggaa 8 mana talabaan turre yoo amma dhagahu. Diqqaatu waggaa 8 mana talabaan turre. Kazaan namni kun nama maal ta'a har'a na sobde boru na sobde harkasi wali dhufne guyyaa muraasa wal bira dhufne wal bira adeemne ji'a 8 wal bira turre walirra adeemne wal gara turre ji'a 8 keessa ani ulfa daa'uu fedha jettee natti himte ani kiyya dhee fudhamoo kanama biraa ta'ee fudha ji'a 8 maa bibi maa waa tubboo wayii yookaan ammoo haayilaandii wayii keessa buufte inshallah guyyaa takka bira bulii guyyaa lama bira bulii wal argitee jirtaa waliin ciiftanii jirtanii waliin axxaxxamtanii jirtanii maa waa tubboo wayii irra buufte bakka feete deemaa guyyaa shan waliin rafuun barbaachisu barkookii kiyya ulfee dhageeffadhu habiibii dhageeffadhu dhiifa mallinaa godhe obboleessa kakeetii qabaa dhageeffadhu kana dhageeffadhu no na dhageeffadhu habiibii kiyya dhageeffadhu laalati guyyaa takkallee waliin ciisi guyyaa lamallee waliin ciisi saati daqiiqa takkallee waliin ciisi siigalee daqiiqa takkallee yoo waliin ciiftee jiraatte ilmoon kuni yoo rabbiin irraa hambisuu barbaade bishaan paantii kan kee irra bu'ee irraa hambisa ilmootti bishaan paantii kan kee irra bu'ee irra siigalee ji'a 8 dirqama guyyaa shanisii qaxaqqabuu qabdu ati ilmootti hambisuu ji'a 8 turtee natti maaliif barbaachisa ji'a 8 eessa turtanii ji'a 8 sishinte biyya takka ati wannummaan ati qoy waa si gaafadha dhufteetiini atu haga dhufte waggaa takka siifisii maaltu adda fageessuu gahe gatii namni isiin mana talabaa hin turre waggaa 5 ala turte namni siin jedhe tuyyuu adda si baasisiise moo sababa maaliitiif adda baatan isiin osoo waan ala haa turtu qoy waa si gaafadha madhiifa mallinaa godhe ala haa turtu ala turte intalli tun barraa dalagaa turte haa jennu waraqataan ala baate dalagaa turte sila haga ati dubaahiin dhufte dhiiratti dabalamte moo achi dura dhiiratti dabalamte silaa osoo waan dhiiratti ka dabalamtu taateeti osomati dubaahiin dhufin uyyuu ulfoofte dhaltii bar amma maqaa wanni kun bitaanaa bahu mirganaa bahu hagumati dubaahii dhufte ilmoon kun dhalatee miti akkasii bar ati haa xiqqaatu haa guddatu guyyaa takkaafillee taatu sii wajji ciiftee jirta miti eeywa wajji ciifte sirraa ulfaayee jette ji'a 9 sitti haa himtu 10 sitti haa himtu 8 sitti haa himtu ilmoo san erga dhaltee booda maaliifi check goosisuu dhabdee irraa dheessiteet biyya takkaan immoo eessirraa dheesse ammallee haadha manaatiyyaa eessirraa dhaqe wanti an jedheen erga waan kana wajjatte
erga waan kana hojjattee gali jedheen jalqaba ji'a osoo hojii da'uu isiin hin geenne galii biyyadda erga urqaa qabnee jedheen ani hin galu biyya kana da'ee biyya kana guddifadha ilmoon danteetii miti naan jette achi deebine gaafa kaaniin deettee hospitaala deettee baatee mana isiititti mana isii jirtu itti dhaqeennaani shorxaasii waama jettee viidiyoo raabbadhee qaba waa hunda raabbadhee qaba shorxaasii waamattee shorxaana waamuuf isiin kaanaan sodaadhee biraalite ana afaan beeku afaan beetti harka meeqa shorxaa dawwalte viidiyoo raabbadhee harkaa qaba kazan taa Asiin bakka isin dedda gaafachuudhaaf dhandhaamu. Ilmoon kan keeti moo kan keeti miti ilmoon kan keeti waan amanta moo namanta. Hin aman biyya ta'u maaliin aman. Maaf hin amanne wajji ciiftee miti akkamitti naman. Akkami aman. No wajji ciiftee miti wayi dhiira biraa waliin isii beektaa yaa gammaati. Dubaay amanaa sanuu. Dubaayitti amani amanuu baatu amannaan bar nikaa hidhattee bar. Yaa miti kiyya ta'e kiyya ta'u No amannaan nikaa hidhattee bar. Dhagahi kookii kiyya. Amannaan isii tana nikaa hidhattee miti. Bar namni giddiin sitti fe'ee hin jiru. Achi kaatee Itoophiyaa irraa waliin dhuftee Itoophiyaa irraa si fiddee haa isiin si fiddu atuu dhuftu Dubaayitti illee dhuftee wajji ciiftee miti. Bas kanumaa bar. Erga Dubaayitti dhuftee wajji ciiftee. Akkamitti aman kiyya ta'u. Taata kan kee ta'u kan amanne maa nikaa itti hidhatte. Maa wajji ciifte. Halkan takka bultee ilmiin dhufu waggaa 100 ciifteef ilmiin dhufu. Daqiiqa takka haa ta'u maa wajji ciifte ka itti namanin maa nikaa hidhatte. Eeguma haadha manaa ta'e taati. Amma ila haadha manaa tiyya isii ammallee. Ukkoo kana bardi meenaa dhagaye haadha manaa tan ta'e ta'uu amante kookii kiyya dhageeffadhu laali. Himata wallaalanii gabayaa abaaranii. Tunillee. Ta mucaa. Dhageeffadhu laali. Wanta kana dhageeffadhu wanta akka laali wanta kana dhageeffadhu. Himata wallaalanii hayyicha abaaranii bitata wallaalanii gabayaa abaaranii hin ta'in. Mucayyoo tana dhiirri ati isii waliin beektu wajiraa. Maali beekan bakka isiin ooltu bakka isiin galtuun beeku. Dhiirri ati isii wajji beektu hin jiru. Waggaa 10 ala haa daladdu siin kafiila jala jira jedhaa. Waggaa 20 ala haa daladdu siin kafiila jala jira jedhaa. Isii tana itti amantee jennaan akka isiin Dubaay jirtu osoo argitu akka isiin biyya keessa hin jirre osoo argitu nikaa itti hidhattee abbatti himattee arda himattee nikaa hidhattee erga nikaa hidhattee booda kaatee Itoophiyaa irraa Dubaay dhuftee erga Dubaay dhuftee illee daqiiqaa 5 waliin ciisii 2 waliin ciisii takka waliin ciisii 3 waliin ciisii erga Dubaay dhuftee illee waliin ciifte dubartiin yookaan ammoo ilmoon guyyaa 30 wajji ciisuun barbaachisu garatti hafuudhaaf maakiroo sagandii takka gara hafuu dandeetti haga ammaaniifati waliin haasofne kana keessatti ilmoon gara hafuu dandeetti sigalee paantii kan keerraa paantii tan ta'ee uffatte hafuu danda'a ilmoon garatti. Shinti beeti ati irraa fincaantira teettee garatti hafuu danda'a ilmoon. Siif galee dirqama ati isii wajji waggaa 10 jiraachuun qabdu ilmootti hambisuudhaaf. Kan abbaa barbaadde gaafadhu. Eega waliin ciisuu amantee. Eega haadha manaa tantee ta'uu amantee. Dubaay jiraachuu osoo beektu qaraa fuute. Wanni amma ilmoo kan kee amanuu si dhoogu hoo maali? Waan ji'a ganaa adda turre osoo ani hin beekin ji'a ganaa turte hadha ulfanaan jette akkami ani ilmoo argachuuf biyya kana hin dhufne jalqaba. Taata ka ilmoo argachuuf biyya kana hin dhufne maali ka ilmoo argachuuf biyya kana hin dhufne yookaan isii qoricha nyaachifne yookaan ofii feestaala hin diranne maa wajji ciifte reebilaa tubboo keessa bu'ii diranne. Hingatte kiniinii fuudhee itti kennee hingatte kiniinii fuudhee itti kennee guyyaa hunda akka isiin goote hin beekne. Taata kiniinii akka isiin goote kan hin beekne isiin ilmoo dhaluu feete ergadha haadha manaa kan keeti bitaanis ta'e mirgaan ilmoo dhalchuudhaaf Dubaay hin dhufne hojjechuudhaaf Dubaay dhufe tabiraa hoomaaf fuutere isii waliin akkana taate tanamaaf tukkaatar irraa fidde amma waliin jirtu tan taas maaliif fuute ta'amma ta'amma kaatar irraa xalabdee fidde jedhan tanamaaf fidde kaatar irraa waliin dalagachuuf katana ilmoo wajji gatte tanaa wajji dalagatta kam katana haadha tana ilmoo waliin gattee lakki an guyyaa takka bichaa waliin ciise ilmoon itti hafuun sirrii miti an ilmoo dhalchuudhaaf Dubaay hin dhufne jette tanaa waliin ilmoo dhalchitee jiraachuu barbaadda. Eeka akka abbaan ta'e waliin jiraatani nama ta'een taa'e nama hin taane yaada waliin si jijjiiru. Wannummaan ati sii gatteef gatima ilmoo irraa gatima isin ulfoofteefi jechuudha. Lakki hin ganne anammallee taatu har'allee taatu borullee taatu hin ganne haadha manaa kiyya. Akka an jedhe yoo taate akka an jedhe yoo
waan bultu taate haadha manaa kiyya ammallee. Taada akkamiin bultee akkati jette isiin biyya galuun barbaaddu ilmoo fuute. Eegaa isiin biyya galuun barbaaddu ilmoo fuute. Akkam malee. Teettee guddifachuu barbaadde akkuma tun si waliin jiraachuu barbaaddu isiin si wajji jiraachuu barbaadde. Ayyee. Haa jiraattu. Ilmoo ofii hin amanne ilmoo Dubaayin keessatti hin amanne akkamiin biyya galii waliin fuudhi biyya galiin jetta. Hin amanne ammallee dhaga gaafa dhiiga qoradhee arguuti. Taada eessa dhiiga qorattaree akka busaa yaada bosona galte eessa dhiiga qorattaree maaliif bosona gala? Ukkoota na fidattee barta na fidattee ati dhuftee waggaa takka keessatti waggaa tokko keessatti ilmoo dhalchite waqtattee kaatee tabiraa biyya tabiraa fidattee tunillee deemaan jechuudha qohi maqaa abbaa keetii maqaa ardaa keetii maqaa gosa keetii maqaa isiitis maqaa kan keetis balleessite fudhatam maqaa warra itti dhatte warra tan lammaffaa fuutellee balleessite dhiiguma sanumaa fi qoratiin ishi jaartiin kayaatii bar. Taada jaartiin kayaa eegatee ati waliin ciiftee kaatee jechuudha wajji ciiftee kaatee lakkaan ittiin ulfeessine ta'uun qabu maalinni. Akka karoora keetiitti dubartii takka yoo hagam waliin ciisan ilmootti dhalchuu danda'an jettee yaadda. Guyyaa fedhan daqiiqaa keessattuu dhalchuu danda'an yoo itti